Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaani na jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Akkam immoo ganni simbira nu bira seeneetoo jira jechuudha. Egaa waa'ee Ruutaa fi Abiraam jechuudha. Hin beektu sababni isaas Ruutaan maal shakkitee Abiraamitti akka deebistee jechuudha. Har'a immoo dhugaadhumaanii Ermeellaan akka bittee Abiraamitti kennite jechuudha. Odeeffamaa oolee ani warra bilbilaanis namoota gaggaafatanii hiriyaanii Ermeellaa naannoo mana warraa Ruutaa kan jirtu Ruutaafis hiriyaa kan taate ishii sanaafis hiriyaa kan taate dhaggeeffadheen ture jechuudha. Ishiin haala kanadhaan akka gidduu deemtee oduu odeessitu jechuudha. Garuu jalqabuma irrattiyyuu konkolaataa fi warqii akka bituu fi Abiraam namoota tokko tokkotti himaa akka tures jechuudha. Amma immoo galgala kana jechuudha Iyu'eel akkasuma immoo Buchee Kaaleeb warra jedhamu jechuudha. Mucaa gurraacha mataa muluu sana isatu eddaa yeroo sana keessa hin jiru ture. Inni gaafa kennaan warqee kennamuuf gaafa konkolaataa garuu keessa jira ture. Maaliifan kennaa sana keessa hafes jechuudhaani namni waan baay'eedhaan jireenya namaa eegaa keessa galee balleessuu barbaada. Of eeggannoodha waan hundumaaf jechuudha. Haa ta'u malee egaa inni akka jedhutti hordoffii taasifnee yeroo hordofnee akkana deebinuttis immoo Ruutaadhaanii arguus akkasumas immoo bilbilaanis haasofsiisetoo jira. Baay'ee akka gadditee baay'ee akka kaffa'amtedha. Maaliif kana gochuun barbaachisee akkasuma immoo Abeelii fi Biruuk kan isaan hojjetaniyyuu nigaa yeroo jennu immoo Iyu'eelii gidduu kaatee wanta biraati kan inni hojjechaa jiru. Laphee daa'ima kanaa yookiin immoo laphee haadha kanaa maaliif kan inni cabsu mucaashii guddifachuu qabdi yoo jedhu dubbate jechuudha. Kana gidduutti immoo egaa Abiraam kana bituu dadhabe osoo hin taane karaa sanaanidha. Saatiitti yeroo darbee irratti hojjattee jireenya isaa balleessitee kan ishii godhachuudhaa fi bu'aa ba'iin ishiin hin baane tokkollee hin jiru. Garuu immoo haadha kanattis immoo waan tokko hojjattee yoo itti kennite yoo ishiinis immoo kana sodaattee kana shakkitee kanaafidha kan jedhu jechuudha. Osuma kanaan jiru Bucheen yeroo inni dhufutti egaa wanti ta'amaa jiru maalidha kan guyyaa kaleessaa Ermeellaanii bitee itti kennee warqii isaa Ruutaadhaa fi inni kennee jennaani akkamittiin akkas jechuu dandeessee akkamittiin baruus dandeessee maalirratti hundoofteeti. Abiraam dhugaadha kana hin hojjetu. Abiraam kana godheera taanaani anatu safaana wal lolaa. Abiraam warqee kana bituu dadhabeetii jennaani akkas taanaan immoo konkolaataayyuu isatu bitee jechuu dandeessu kaasin jennaan konkolaataan rakkoo hin qabu walidhaan binnee yoo jedhu dubbate jechuudha. Dirqama ati konkolaataa safaana bittee warqee immoo safaana bituu baatteetta ta'e akkas jechuus qabdaaree ani hin beeku isa kana dhugaadhaa sobadhaa wanti beeknu hin jiru jechuudha. Egaa hiriyoonni Abiraamii jireenya isaanii keessaa bahuu hin danda'anii ishiin oduu dhageessi. Isa biraanis immoo Bucheen akka jedhutti oduu namaa dhagahuu dhiisuu qabdi Ruutaanii. Oduu namaa maaliif dhageessi ishiinii? Isa biraatiinis immoo Abiraam akkamittiin kana gochuu danda'e? Nu ishiinii wanta Ruutaanii wanta Ermeellaa biraa dhufu tokkollee hin barbaaddu. Isa kamidha gaafa jedhanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko walitti bubbu'an jechuudha. Baay'eedhuma jechuudha. Kan hin jedhu hani asirratti kan gaaffii guddaa natti ta'e namni tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf kennaan yoo anaaf kenname hiriyaan koo eessarraa akkanaa kenname maaliif akkanaa kenname ani iddan itti amanii fudhadhee maaltu qorannoo maaltu barbaachisa geessime hojii biraa dhabaniitu hojii biraa banu jechuudha. Maaltu isaan dhibe maaltu isaan rakkise namni amma yoomitti waa'ee namaa odeessa namni amma yoomitti mee wakabee jechuudha. Waan gaarii isaan hojjetanii waan gaarii isaan mul'isanii odeessuu dhiisanii yeroo hanga kana muluu kan walii dhaawwanii jedhan jechuudha.
hundi isaaniiyyuu fakkeessanii warra achitti argamanii harka reebaa turanii ammayyuu taanaan immoo Buruukee fi Abeel qofa miti. Ishii jechuun erga kana ta'e erga Irmeellaa biraa Abiraam fuudhee gara Ruutaa dhaquu baree ta'ee jechuudha. Kaaleeb kuni Abiraam hiriyaa isaatii akkasumas immoo gaa'elli isaanii tokko akka ta'u warra barbaadan keessaa isa tokkodha. Akka miidiyaa irratti dubbatutti akka isaan fuulduratti ibsutti jechuudha. Abiraamidhaan waamee edda qorannoo bira ga'ee edda waan hundumaa jedhee Abiraam maaliif akkas gootaa mana kee hin barbaaddu gaa'ela kee hin barbaaddu dhala kee hin barbaaddu jedhee yoo yaada isaa ibseef maal qaba? Amma gana miidiyaa irratti bahee Irmeellaan ajaa'iba rabbii. Osoo akkasittiidhaan isaa waliin haasa'anis immoo hiyyuun hin dhufe jechuudha. Hiyyuu yeroo dhufettis akkasuma jedheen jechuudha. Akkamittiin akkas jechuu dandeessaa? Osuma waan hubatiin oduun odeessinii jedheen jechuudha. Maal jennamee kana? Akkam jennee fudhanna? Nama dhibuu kun isa biraaniyyuu haati Ruutaayyuu baay'ee tokko bakka akka gaddanii jechuudha kan dubbatamaa jiru. Mucayyuu wayii dubbattee turte jechuudha. Isa biraan dhukkuba dammaafiiti moo maal qabu jedhanii qoricha fudhachaa jiru jedhanii baay'ee tokko gaddanii dhaladhaa akkaman godhaa maaltus ta'aa jira jedhanii isaanillee akka haaraa jiranidha jechuudha. Isaan kun immoo wal fixan jechuudha. Wal tumanii waan argite naasa'anii asiif achi kaattee ol kaattee gadi kaattee dheeni wal boccooqaa turanii wal lolanii wal daddarbatanii sana wal hiyyuun achumatti gatee deeme. Bucheen immoo Kaaleeb sana qabeeti bakka Ruutaan si geessaa koottoo dhee gottoote jechuudha. Bakka Ruutaa hin geessu akkamittiin mana warra Ruutaa geessa viidiyoo dhuma irratti malee. Innaasa kanas niin jechuun jaaladhaa wanta ta'u wanta godhamu walumaan ilaalla. Safuu dhabboo.